Waldaaleen dhalattoota saba Amaaraa 22 qoonsiil Ameerikaa magaalaa Finfinnee afaan Oromoo fi maqaa Finfinnee jedhu fayyadamuu isaa balaaleffachuun dhagahame. Jarmiyaaleen dhalattoota Amaaraa lakkoofsaan 22 erga qoonsiil Ameerikaa magaalaa Finfinneetti argamu sadaasaa 22,2023 afaan Oromootiin erga qoode mormaa turan ibsa baasuun akka sirreeffamu gaafachuun himame. Waldaaleen dhalattoota Amaaraatiin hundeeffaman kan Ameerikaa jiraatan xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif barreessaniin erga qoonsiilli Ameerikaa Finfinnee jiru afaan Oromootiin barreessee fi maqaa Finfinnee jedhu fayyadamuu isaa kan morman ta'u ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif ibsan. Qoonsiilli Ameerikaa Finfinneetti argamu erga afaan Oromootiin karaa Tiwiitaraa sadaasaa 22,2023 raabseen magaalaa guddoo Itoophiyaa maqaa Finfinnee jedhu yaamuun sirrii akka hin taane himan. Xalayichis nuti jarmiyaaleen Itoophiyaanota Ameerikaa jiraataniin erga qoonsiilli Ameerikaa Finfinneetti argamu karaa Tiwiitaraa raabse irratti jecha qaanessaa magaalaa guddoo Itoophiyaa maqaa garee finxaalii Oromootiin dhaadheffame kan Finfinnee jedhu yaametti cimsinee kan gaddine ta'uu ibsuu barbaannaa jedhan. Akkaataa xalayaa kanaatiin ergaan qoonsiilli Ameerikaa afaan Oromootiin dabarsuun kabajaa fi sabboonummaa uummataa kan arrabsuu fi naamusa dippiloomaasii kan cabsedha jedhan. Magaalaa guddittii biyyattis maqaa Finfinnee jedhu yaamuun hawaasa gidduutti hokkorree akka uumamuuf ergaa dabarsuudha jechuun xalayaa koomii fi mufii ministeera dhimma haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkaniif barreessaniiti jiru. Kana malees gochaan kun amanamummaa fi walabummaa mootummaa Ameerikaa gaafii keessa kan galchee ta'uu xalayicha keessatti eeraniiti jiru. Qoonsilichi ergaa afaan Oromootiin barreessanaa akka haquu fi uummata biyyattis dhiifamaa akka gaafatu xalayichaan gaafataniiti jiru. Dhaabbilee fi namoonni siyaasaa tokko tokko gochaa qoonsilichaa mormuun karaa miidiyaa hawaasaatiin ergaa kan dabarsan yoo ta'u, dhalattoonni Oromoo ammoo gochaa kana akka jijjiirama gaariitti dhaadhessaati jiru. Xalayicha irratti maqaan jaarmiyaalee ergaa kana mormanii lakkoofsaan 22 ta'an barraa'eeti jira. Haa ta'u malee qoonsilichi ergaa afaan Oromootiin maxxanse malee guyyaadhuma wal fakkaatanitti dabalataan afaan Tigriffaatiin tamsaaseeti jira. Dhalattoonni Amaaraa maqaa Finfinnee jedhu fayyadamuun qabsoo finxaalee sabummaa deeggaruudha yoo jedhan, Oromoonni ammoo maqaa handhuura keenya ganamaati kun haqaa sabichaa sabame qabsoon sabichaa bakkatti deebisuuf taasifamuudha malee akka gareen qeenxee ololan jechuu miti jechuu irratti argamu. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa naannolee Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo qabxiilee maal irratti waliif galuu akka dadhaban uummataaf ifa gochuu akka qaban gaafatan. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa naannolee Oromiyaa qabxiilee walii galtee malee xumuramuu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo uummataaf ifa godhamuu akka qaban gaafate. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa walgahii paarlamaa bakka bu'oota uummataa mootummaa waliin geggeessan irratti qabxiileen marii Taanzaaniyaa walii galtee malee xumuramuu hordofee qabxiileen garee lamaan walii galtee malee adda baasan maal akka ta'an uummataaf ifa godhamuu akka qabu gaafatan. Dr. Kafanaa Ifaa miseensa mana maree hawaasa godina Shawaa Lixaa bakka bu'an yoo ta'an, mariin marsaa lamaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo walii galtee malee xumuramu qabxiilee maal irratti mari'atamaa akka turee fi qabxiilee walii galtee malee hambisan maal akka ta'an qaamoleen lameenuu uummata beeksisuun uummanni marii geggeessuun fala waaraa godhachuu akka qabu gaafataniiti jiru. Keessumattuu yeroo ammaa uummanni rakkoo dinagdee fi nageenya jabduu keessa akka jiru kaasuun dhimmoonni nageenyaa wal qabatan kamiyyuu uummataaf ifa godhamuun hawaasni fala waaraa akka barbaadachuu qabu dhaaman. Obbo Tolaa Hailuu fi aadde Beetlehem Mokonnin miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa lixa Oromiyaa aanota adda addaa irraa bakka bu'an yoo ta'u, yaaduma Dr. Kafanaa deeggaruun qabxiileen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti waliif galuu dadhabbii ifa godhamuun uummanni murtee isaa kaa'achuu akka qabu gaafatan. Itti dabaluunis erga rakkoon nageenyaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti sadarkaa ibsuun ulfaatuun babal'achaa dhufe hawaasni rakkoolee kallattii fi alkallattii jala jira kan jedhan obbo Tolaa Hailuu rakkoon kallattii rakkoo nageenyaa hawaasni guyyaa guyyaan bobba'ee galuu dadhabuu fi ajjeefamuu yoo ta'u, kanaanis haalli sochii fi hariiroon hawaasaa akkaan danqamuudha himan. Rakkoon alkallattii keessumattuu hawaasaa lixa biiftuu rakkoo beelaa fi dhibeelee daddarbaati kan jedhan miseensonni hawaasaa irraa bakka bu'an kunniin miidiyaa fi faa osoo hin godhamin hafan malee rakkoon alkallattii beelaa fi dhibeeleen daddarboon hanga yaadamu ol lubbuu hawaasaa kan gaaga'e ta'uu eeraniiti jiru. Akkasuma sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasa bakka isaan buufate yeroo wal arguun barbaadametti wal arganii rakkoolee jiran irratti akkaataa mari'achuun danda'amu irratti hiree dhabuu isaanis dubbatu. Akkasuma mariin araaraa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo marsaa lammaffaa walii galtee malee xumurame uummataaf ifa godhamee mariin marsaa sadaffaa ariitiin jalqabamuu akka qabus gaafataniiti jiru. Akkasuma baatii muddee darbee keessas miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa lakkoofsaan 8 ta'an rakkooleen nageenyaa Oromiyaa raasaa jiran karaa nagaan akka xumuramuuf xalayaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif barreessuun isaanii ni yaadatama.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa waggaa tokko dura Booranaan miidhamee ture dandamatee haala gaarii irra jiraachuun himame. Paarkiin biyyaalessaa Booranaa waggaa tokko dura hongee hamaan rukutamee ture dandamatee haala gaarii irra jiraachuu itti gaafatamaan paarkichaa obbo Nugusee Waataa himaniiti jiru. Paarkiin turizimii paarkii Booranaa yeroo gara yerootti godina ariifataa agarsiisaa akka jiru ragaan paarkicharraa argames ni agarsiisaa jedhame. Itti gaafatamaan paarkii biyyaalessaa Booranaa kan ta'an obbo Nugusee Waataa akka paarkiin biyyaalessaa Booraanaatti sochiin turistoota yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka dhufe eeruun paarkiin biyyaalessaa Booranaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 keessa lakkoofsi turistoota biyya alaa paarkicha daawwatan xiqqaa lakkoofsaan 101 qofa akka ta'an himuun itti gaafatamaan paarkichaa kurmaana jalqaba bara 2016 keessa lakkoofsi turistoota kan bara 2014 waggaa guutuu ol kan ta'an paarkicha daawwachuu himaniiti jiru. Ammatti turistoonni biyya alaa gara paarkichaa dhufan ollaa Booranaa Village Booqee Sooddaa simbirootaa fi qabeenya turizimii paarkichi qabu kanneen biroo daawwachaa akka jiran dubbatan. Turistoonni gara paarkichaa dhufan namoonni biroo hedduun gara paarkichaa dhufuuf karoora akka qaban himaniiti jiru jedhan itti gaafatamaan kun akkasumas qorannoo naannoo kanatti taasisuuf fedhii akka qaban eeraniiti jiru. Dabalataan akka Oromiyaattii fi akka Itoophiyaattis naannoo kana daawwachuuf namoonni hedduu yaamicha dhiyeessaa akka jiran eeran. Garuu paarkichi hojiilee beeksisaa bal'aa barbaada. Paarkiin biyyaalessaa Booranaa waggoota dheeraa paarkii addunyaan irraanfatteedha kan jedhan itti gaafatamaan paarkichaa obbo Nugusee Waataa. Kanaaf sababni immoo laafina gara paarkicha beeksisuutiin jiru akka ta'e himan. Hojiileen paarkii biyyaalessaa Booranaa gama beeksisuutiin hojjetaman gadi aanaa ta'uu eeruun kanaan dura hojiin beeksisuu hin hojjetamne namni baay'inaan beekus hin jiru ammas bal'inaan hin beeksifamne jedhan. Kanaafis paarkiin biyyaalessaa Booranaa gama miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee biyya keessaa qofaan osoo hin taane miidiyaalee gurguddoo idil addunyaatiin beeksifamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee jijjiirama muraasa gama turistoota biyya alaan argame kanaaf hojiileen beeksisaa qaamolee garaagaraatiin hojjetaman gumaacha taasisuu dubbatan. Dargaggoonni Booranaa kaka'umsaa dhuunfaa isaaniitiin gama miidiyaalee hawaasaatiin hojiilee beeksisaa garagaraa hojjechaa akka jiranis eeraniiti jiru. Gumaachi Komishinii Turizimii Oromiyaa fi dhaabbilee daawwachiistotaas yeroo ammaatti olaanaa ta'uu eeraniiti jiru. Paarkiin biyyaalessaa Booranaa simbiroota gosa 286 ol kan qabu yoo ta'u kanneen keessaa 4 ammoo paarkicha qofa keessatti akka argamanis eeraniiti jiru. Gosoonni hoosiftoota paarkichaa keessa jiranis lakkoofsaan 46 hanga 62 akka ta'an ragaan paarkicharraa argame ni agarsiisa. Barattoota Filisteen sadii Ameerikaa keessatti barachaa jiran irratti haleellaan qaqqabuun dhagame. Barattoota Filisteen barnoota biyya Ameerikaa jiran irratti dhukaasa naannoo Yuunivarsiitii Vermont irratti banameen miidhaan cimaan irra qaqqabuun himame. Barattoonni kunniin Hishaam Awaartaanii, Tahsiin Ahmadii fi Kinnaan Abdulhamid yoo ta'an naannoo mooraa Vermont Barliilantitti nama fuula isaa dhokseen dhukaasa irratti banameen miidhaa irra qabu poolisiin beeksiseeti jira. Poolisiin sababii haleellaa kanaa qorachaa akka jiru kan hime yoo ta'u maatiin barattoota kanas dhugaan ijoollee keenyaa hanga bootti boqonnaa hin qabnu jechuu irratti argamu. Hoogganaan poolisii Barliilant Joon Mooraa barattoonni lama haala tasgabbaa'aa irra jiru barataan tokko garuu akka miidhamu eeran. Barattoonni sadeen kunneen mana barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa mana barumsaa dhuunfaa West Bankitti argamu Ramaallaa Friend Schoolitti barachaa akka jiran maatiin barattootaa himaniiti jiru. Kolleejiin Haverford Abdulhamid barataa kolleejichaa akka ta'e yoo himu barattoonni lameen immoo Yuunivarsiitii Biraawonii fi kolleejii Tiriinitii Keentaakiitti akka baratan himaniiti jiru. Barattoonni kunis naannawa miidhaan irra qaqqabetti guyyaa dhaloota daa'ima fira isaanii kabajuuf naannicha turuu kan himan firrii barattootaa kunniin wanti akkasii ni uumama jennee yaadnee hin beeknu jedhan. Mana keenya banii daqiiqaa 5 gidduutti konkolaataan poolisii iyyuu jalqabnaan baane garuu ijoollee daqiiqaalee muraasa mana keenyaa baan jennee hin yaadne. Poolisiin qorannoo yakka jibbiinsaa akka nuuf qoratus gaafanna amma yakkamaan ijoollee keenyatti dhukaasa irratti dhiyaatutti boqonnaa hin qabnu jedhan firrii fi maatiin barattoota. Gumiin dhimmoota Islaamaa Ameerikaas nama odeeffannoo shakkamaa kanaa kenneef badhaasa $10,000 akka kennu beeksiseeti jira. Haleellaan kun USA keessatti waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti adeemaa jiru as qocollaa onlaayinii dabalatee yakka Filisteemota irratti bal'inaan geggeeffamaa jiruudhas jedhame. Seneetariin Vermont kaadhimamaa pirezidaantummaa Barnii Saandaras haleellaa uumame kana fuula Tiwiitarii isaanii irratti balaaleffataniiti jiru. Barattoonni lammii Paalestaan Bariilaantii keessatti itti dhukaafamuun baay'ee kan rifaasaa fi gaddisiisaadha jedhan. Jibbii eessattuu iddoo hin qabu kan jedhan seneetariin Ameerikaa kun akkasuma Yuunaayitid Kingdamitti hoogganaan ergamaa lammiilee Filisteen Ambaasaadar Husaam Zomolat suuraa barattootaa sadeenii maxxansuun jibbii Filisteemota irratti raawwatu daangaa godhachuu akka qabu akeekkachiisaniiti jiru. Egaa hordoftoota keenya oduun ijoon har'aaf qindeeffanne kanan gammaa isinitti himne ture qophiileen BBS afaan biroo itti fufuu yeroo gaarii